Bakki nuti argamu kun amma Itoophiyaa keessa naannoo Oromiyaa godina Booranaa Aanaa Taltallee ganda Atusee kan jedhan jireenya baadiyyaati. Dhugaa isaniin jedha haala jireenya baadiyyaa fi jireenya magaalaa garaagarummaan isaa maali yoo isin jedhu si agarsiisuu danda'a. Akkuma isin agartan kana naannoon kun inni bakka Boonookiin hongeedhamu haal mijaa'aa kan ta'e inni hubattu. Mani jireenya baadiyyaa kana fakkaata. Manuma kana keessa nama 6-7 maatii ta'anii jiraatan. Kanuma keessa yaa'aa galateedhaan malee nama magaalaa osoo taatee firaashii hin qabu, minxaafii hin qabu, televezyiinii hin qabu, firiijii hin qabu dhee yaaddee osoo waaqatii galata hin galchinuu jiraata. Jireenya baadiyyaa garuu wantuma jiraatu irratti yaa waaqa dhee jiraata. Akkuma isin agartan amma asii gadi lafi kun bonaadha. Midhaan baasan bishaan hin jiranitti yaaduun nama dhiba dhugaa. Maaliif ilaalcha keessayyuutti akkatiin jireenyi baadiyyaa maal akka fakkaatu beektaa jechuudha. Kanaafuu jireenya baadiyyaa keessatti dhugaan isaanii jedha haala hojiifan dhufe 1,500 argadhe torbeef taa'uuf jechuudha. Garaagarummaan magaala guddaa magaalli xiqqaa kanaadha. 1,500 naaf kennanii garuu birrii 30 liitirii tokko bishaan bitachuu hin danda'u. Maaliif baadiyyaa kee jira bishaan gaa'een argadhu nyaata gaa'een argattu. Kanaafuu jireenya baadiyyaaf magaala kanaadha. Magaala keessatti humna hojjetteen si kaffalamee wanta barbaadde bitatta. Baadiyyaa keessatti immoo gatii kiffeete kaffali wanta fedhii qabdu sana hin argattu. Kanaafuu jireenya baadiyyaaf magaalaa kanaadha. Kanaafuu akkuma isaan agartanu as keessa facaasa dhagaa sana garuu jirtan kan abdii guddaa waaqarraa qaba jechuudha. Lafa goggogaa kanarratti sanyii facaasee fedhii waaqa oliidhaan sanyii argatee ilmaan isaanii asumarraa jiraachisee ofiillee jiraata. Akkuma isaan agartan asii gara ijoollee xixiqqoo yookiin immoo bakka balaafillee baay'ee nama murteessaadha bootaan kun. Kanuma keessa garuu jiraachuuf murteeffatanii jiraatanii wanti hedduun gaafati yaaddu jireenya koo keessatti ani eenyudha maaf dhufi maal godhe ogummaan koo maalidha wanta jiraadhu irratti gatiin an kaffal maalidha solutionii namaa ta'uu danda'a gamiidha kootame gara ollootan namoo kee jiran wal ilaalataa kun amma olla kanaati inni mana buuyyoo jidduu keessatti dhaabamu isa kanaadha muka kana akkuma dheeraadhaa hin beektanii. Amma mana buuyyoo san arguu jirtan kan mukii jidduu keessa dhaabatu isa kanaadha. Boo'ee sana agartanu haalli sila mana buuyyoo yaa namsi mataa gaariidha. Garuu akkuma san beektan hongeef bona waan ta'eef baay'ee nama dhiba baqa. Jireenya fillee namaa mijaa'aa miti. Kanaafuu haalli kana fakkaata. Boo'ee sana agartan kunam gootara jedhanii bakki xiqqaa nam distaansiin jalaaf olii jiru kunini midhaan kun akka hin hammaannee fi bineensota adda addaa akka hin nyaanneef ol godhanidha. Gootaraan kunini inni guddaan bu'aan isaa gaafa gannaa midhaan argatte gaafa buna waan hin arganneef asuma keessa ol keewwatta. Gatiin guddaaf wanti guddaan dammoo fudhatan booran bira qabu wanta qabu walii kenna waliin dhoffatu. Hoo'idee kan qabu walii kenna akkuma isaan agartan dammoo bakkuma kanarraa midhaan argatan bakka kanarraa midhaan argatettee yaadduun wanta baay'ee nama dhibu akka isaan agartan qotamee jira lala. Inna haala teessumaa namaa toluu danda'a. Itti yaaddee jiraachuu danda'a. Garuu jireenyi isaa guutuu asii keessa jiraatee of addabsiichee lubbuu isaa haga dhabuuf haga jiraatu hunda asirra jiraata. Kanaafuu namni magaalaa mee hagam horadhee jira wanta horadheef waaqa galata galchee jira jireenyi koo maal fakkaata akka an jiru akkamitti of gaafa laaltu dhugaa isiniin jedha jireenyi magaalaa fi jireenyi baadiyyaa garaagarummaan isaa waan hedduu jira. Baay'ee na dhibe waan hedduu sarge dammoo gaafa jireenya nama baadiyyaa agarte jireenya kee magaalaa irratti murteeffattee gaafa jiraattu abdii guddaa qabda jechuudha. Namni sana kan baadiyyaa keessa eegee gana jiraate hanga magaalaa keessa kana jiraachuun dadhabaa jettee xiyyeeffata. Haala mana kana keessa namni 7-8 eegee jiraate jireenyi mana keetii keessatti hagam fudhatama qabdi. Kanaafuu ani eenyudha eessa dhufee maal hojjedhee maal tanarraa eegama gaarummaan koo maali waaqa galata galchuu jira. Jireenya kee irratti akka murteeffatu nama godha. Inni kun kushiinadha. Nyaata sun jala dhaabanii maddiqa gabaabaa kan ol jetteen seentu gajjettee seenta. Isaan agartan jarkeen kanaadhaan harreedhaan deemanii bishaan fidanii jireenya ofii argatan. Manni isaan agartan kun manni kun kan lukkuuti. Mana lukkuuti kan isaan agartan jireenyi isa kanuma. Bakka asirraan qolaallee lameen tokko argata. Oollee firee 3 qaba. Kan qotiyyoo lameen kan inni lafittiin qotu jireenyi isa madaalawaadha bakka. Wantuma harkaa qabuuf simannaaf taati malee jireenya ofii guddaaf wanta hedduun hin taatu. Jireenyi baadiyyaa kana fakkaati. Kanaafuu hundaaf galatoomaa isaniin jedha.